السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبلينتي كبجمع في جالتمو لميان كنا أرومو بكجرتانتي سجلي كنا شير نقودا سنين جنة بكتير ترجم نمنايدا طريق والكارجي كيستي مانغودون كنا دبيدان وركتي درارا متجرو نمني دفيتين إمبانسين دفين نقافتو سنجرو ركنا قداتو نكنا ميتين جرا دفا غرقامني لالتتنو إيادا دفا نرقبا سنين جنة أبليان كنا nuti asitti nama sagalee nu ta'uu fi nama rakkinna dhibamaa kenna nu yaalu hin qabnu mana hidhaa nuti keessa jiru kana keessatti maanguddoo kenna kan hanga umrii gurguddaa as keessa dararamu jiru sheekotootiin kennas as keessa salphachuu jiru ijoolleen tenna waggaa 18 as keessatti dararamutti jira ammas namoota dhukkuba sammuu qabutu as keessa jira namoota maraatetu jira namoota dhibeen dararamee du'arra jirutu jira as keessatti hiraaraa fi hammeenya hedduutu jira kanaafuu sagalee kan utaataan kabajaan gara baatii torbaaf saddeetii jira jechuudha. Isin hunduu akka ishee gootanii nu qarqaartan sagalee akka nu taatan ilmaan Oromoodhaa akka mana hidhaa kana keessaa baanu akka du'aa'ee nu gootanii. Ishee godhaadhaamee namni haa heddummaatu ishee waliin godhaatii waliin tattabarraa. Nama dhukkubsatu jechuudha kan laafanii jiran jechuudha. mootummaattis himnee jirra mootummaan wanti inni nu godhan jiru maaliif waan akkanaa dubbatanii jedhanii nama tumanii yaala takkan arganne jechuudha namni kun jechuudha yaalli takka hin jiru jechuudha rabbiin kenna yoo dawaa nu godhe malee isin garuutu sagalee nu ta'u isinirra jiraataadha jechuudha arguu jirtan jechuudha nama guddaadhaan dhukkubsatanii isaan qofaan jechuudha namni dhukkubsatee as keessa jiru hedduudha nama hedduudha jechuudha akkaan heddummaataadha jechuudha. يا أبلي يا مسلمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومن إذا أجرتني خورنا الدنيا تنرجتنا كقربا من إذا أبتي خنا في صوت لسان ربي جنة غنوتي بكجرتني النجيا خيا سن الله تو من إذا أجر رحمة الله من إذا سطر بيا أجر كرمتي كأودو بيا كم وصوم وتم ما أسيب ما جد بكجرتني شيء لايك إنه بدل ما سجلين متعدوا إنه برد أبدا من إذا كان كل جبرتي ሆን ኡላኑ ራዱ መጅራ አከይርዘን ዛሬ የህክምና ምክር ላካፍላችሁ አይደለም ሳውዲ አረቢያ እስር ቤት ለሚገኙ ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን የፍትህ ድምጽ ለማሰማት ነው ጤናቸው ተቃውሶ የሚበሉትና የሚጠጡት አጥተው ንጹህ አየር እንኳን መተንፈስ አቅቷቸው በሞትና በህይወት መካከል ይገኛሉ እኛ እዚህ ሆነን ላሉበት ችግር መድረስ እንኳን ባንችል በማህበራዊ ድረገጽ ተጽዕኖ በማምጣት ካሉበት ስቃይና መከራ ቶሎ ነፃ እንዲወጡ ማድረግ እንችላለን ፍትህ ሳውዲ አረቢያ እስር ቤት ለሚገኙ ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን